Tiraamp biyyoota gamtaa BRICS irratti taarifa parsantii 100 fe'uuf dhaadate. Tarkaanfiin kun Itoophiyaa fi biyyoota hiyyeeyyii miseensa gamtaa BRICS ta'aniif qormaata guddaa ta'a jedhamee sodaatama. Raashiyaa fi Hindiin doorsisa Tiraamp kanaaf deebii kennaniiru. Nutis bal'inaan kan isiniin geenyu ta'a. Gama biraan ammoo Tiraamp Falasxiinota Gaazaa keessaa qulqulleessuun gara Masrii fi Joordaanitti dabaluuf akka murteesse beeksise. Masrii fi Joordaan hin fudhannu jedhanii mormanis taarifa humnaa olii dabaluun akka dirqisiisu ibseera. Odeeffannoo kanas dhumarratti bal'inaan kan isiniin geenyu ta'a. Raashiyaan jimaata kaleessaa doorsisa irra deddeebiin pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp yoo maallaqa mataa isaa uume garee biyyoota BRICS irratti taarifa akka kaa'u dhaadatee tureef deebii kennite. Tiraamp karoorri akkasii jiraachuu hin qabu. Yoo jiraate garuu taarifa parsantii 100 mataarra isin tuulla jechuun doorsisee ture. Tiraamp kamisa darbe biyyoonni miseensa BRICS doolaara Ameerikaa akka maallaqa biraan bakka hin buusne cimsanii akeekkachiisaniiru. Filannoo pireezidaantii adoolessaa erga injifatanii torban muraasa booda Itoophiyaa dabalatee biyyoonni BRICS tapha doolaara Ameerikaa waliin jalqaban hin dhaaban taananii taarifa 100% kaffalchiisuuf akka qophaa'an irra deebi'uun mirkaneessaniiru. Doorsisa Tiraamp kanaaf deebii kan kennan dubbii himaan Kremlin Dmitry Peskov BRICS kan Raashiyaan miseensa taate waa'ee maallaqa mataa isaa dhaabuu osoo hin taane waa'ee waltajjiiwwan investimentii waloo uumuu qofa dubbata jedhaniiru. Tiraamp yeroo jalqabaaf miti ibsa akkanaa kan kennani kuni waan haaraa miti. Kanaan duras ibsi akkanaa kennamaa tureera. Yeroo inni pireezidaantii filatame ta'ee jalqabe ibsa akkanaa yeroo 50 dhageenyeerra jechuun qoosanii. Kanaafuu amma dhugaa dubbachuuf yoo ta'e barruu qorannoo isaa isa durii irra deebi'ee dubbateera jechuun dubbii himaan Raashiyaa Peskov gaazexeessitootaaf himaniiru. Jechoota pireezidaantii keenyaa Vilaadimir Puutiin yaadachuu hin oolu kan jedhan Peskov kunis hundumaafuu nuuf baay'ee barbaachisaa fi hiika kan qabudhas. Dubbiin jiru BRICS waa'ee maallaqa waloo uumuu hin dubbatu. Akkasumas godhee hin beeku. BRICS waltajjiiwwan investimentii waloo haaraa biyyoota sadaffaa keessatti investimentii waliin fi kan kana fakkaatan hayyamuu uumuu dubbachaa jira jechuun Peskov dabalanii ibsaniiru. Yaada Tiraamp kana kan busheessan dubbii himaan Raashiyaa ogeeyyiin Ameerikaa ajandaa BRICS bal'inaan obbo Tiraampiif ibsuun isaan barbaachisuu hin oolu jechuun dabalanii qoosanii. Kremlin baatii muddee keessaa Ameerikaan biyyoonni doolaaraa akka fayyadaman dirqisiisuuf yaaliin gootu kamiyyuu duubatti deebi'a jettee turte. Erga Tiraamp doorsisa wal fakkaatu BRICS irratti raawwatanii booda miseensa BRICS kan biraa fi sababa qoqqophii biyyoonni dhiha Moskoo irratti kaaniin boba'aa Raashiyaa bitachuuf maallaqa adda addaa fayyadamuuf kan dirqamte Indiyaanis doorsisa Tiraamp kana xiqqeessiteetti. Dubbii himaan ministeera dhimma alaa Hindii Raandiir Jaaswaal jimaata darbee ibsa gaazexeessootaaf kennaniin BRICS murtee waliigalteedhaaf fudhata jedhanii. Hanga doolaaraa ilaalchisee gaafii doolaaraa hir'isu ministeerri haajaa alaa keenya imaammata akkasii yookiin tarsiimoo akkasii akka hin qabne ifatti dubbateera. USA'n michuu daldalaa guddaa Hindii ta'uu ministeerri dhimma alaa keenya dubbataniiru. New Delhi fi Washington daawwannaa muummicha ministeera Naardiraa Moodiin Tiraamp waliin mari'achuuf Ameerikaatti dafanii beellama qabachuuf mari'achaa jirus jedhaniiru. Gareen BRICS jalqaba irratti Biraazil, Raashiyaa, Hindii fi Chaayinaa kan hammate yoo ta'u, eegasii garuu Itoophiyaa dabalatee biyyoota biroo fudhachuun babal'ateera. Gareen kun maallaqa waloo haga ammaatti hin qabu. Garuu erga biyyoonni dhihaa waraana Yuukireen keessatti raawwatameen Raashiyaa irratti qoqqobbii kaanii booda marii yeroo dheeraaf maallaqa biyyattiin daldala dabalataa hojjechuu irratti taasifamaa ture jajjabina akka argatu taasiseera. Biyyoonni Arabaa lamaan karoora Tiraamp Falasxiinota biyya isaanii keessaa baasuuf qaban kuffisanillee Masrii fi Joordaan lammiilee Gaazaa buqqa'an ni fudhatu jechuun Tiraamp kaleessa cimsanii dubbataniiru. Tiraamp kana kan dubbatan pireezidaantiin Masrii Abdul Fattah al-Siisii fi mootiin Joordaan Abdullah lammaffaan waraana Hamaas fi Israa'el gidduutti uumame hordofuun lammiileen Gaazaa humnaan buqqa'uun biyya keenya keessa qubsiifamuu hin qaban jedhanii erga didanii guyyaa tokko booda dhagahame. Tiraamp garuu dirqama ni raawwatu jechuun waajjira Ovaal keessatti gaazexeessitootaaf ibsa kennaniin hubachiisaniiru.
diddaa Masrii fi Joordaan kanaaf deebii akka kennan gaafatamanii biyyoota lamaan keessaa tokko irratti taarifa kaa'uun isaan dirqisiisuuf yaaduu isaanii mirkaneessaniiru. Nuti waan baay'ee isaaniif hojjenna, isaanis nuuf hojjechuuf dirqama qabu jechuun ibsanii. Dhukaasa dhaabuun Israa'elii fi Hamaas gurraandhala 19 hojiirra erga oolee booda Tiraamp torban darbe karoora Gaazaa qulqulleessuu fi Falastiinota gara iddoowwan nageenya qaban kanneen akka Masrii fi Joordaan akka ce'an yaada dhiyeessanii. Masrii fi Joordaan garuu Falastiinota biyya isaanirraa buqqisuun gonkumaa fudhataman qabu jechuun diduun isaanii ni yaadatama. Waraanni ji'oota 15 ture kun biyya Falastiin gara daaraatti jijjiireera. Ergamaan addaa Tiraamp baha giddu galeessaa Steve Witkoff torban kana imala hin baramne gara Gaazaatti taasisan jechuun White House ibseera. Israa'el deeggaruun Falastiinota erga barbadeessanii booda namoota dhukaasa irraa hafan dadhaboo kana deeggaruuf dhufne jechuun fakkeessanii. Ministeera muummee Israa'el Benjamin Netanyahu waliinis wal arganiiru. Michuu Ameerikaa ijoo kan taate Masriin yaada Tiraamp uummata Falastiin lafa isaa irraa buqqisuun jallina nuti keessatti hirmaachuu hin dandeenyedha jechuun kibxata darbe deebii uummataa kennaniin dubbataniiru. Mootiin Joordaan Abdullah lammaffaanis biyyi isaanii Falastiinota lafa isaanii irratti tursiisuun barbaachisaa ta'uu irratti ejjennoo cimaa qabaachuu addatti cimsanii dubbataniiru.